Brothers and sisters, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadil billati ahsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hangaftoota xiyyaa fi jaalatamtoota obboleeyyan xiyya isin hundaa'u nagee islaamummaatiin isin simadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi rahmanninii fi barakaan rabbii ol ta'e isin hundarraa waa jiraatu. Alhamdulillah, yeroo sadaffaatiif gara magaalaa Dubaay garee Dubaay International Holy Quran Award yookiin koree badhaaftuu wal dorgomtoota quraanaa addunyaa Dubaay kan mootummaa Dubaayin qopheeffamuu fi kan itti aanaa pirezidaantii fi muummicha ministeeraa UAE akkasumas bulchaa Dubaay kan ta'e Sheekh Mohammed bin Rashid Al Maktuumiin hoogganamuun affeeramuu xiyyaaf gammachuu fi kabajaa guddaatu natti dhaga'ama. Mata dureen barumsa keenya har'aa ilaalchota dogongoraa islaamummaa irratti haasawaman irratti xiyyeeffata. Dhaamsa islaamummaa namoota waa'ee islaamummaa irraa hin beeknetti geessuun dirqama muslima hundaati. Da'awaa godhuun muslima hunda irratti dirqama. Da'awaa jechuun yaaminsa, yaamicha warra musliman tahiniif godhamu jechuudha. Namoota musliman tahin garee islaamummaatti yaamuun itti gaafatamummaa muslimoota hundaati. Dhimma da'awaa godhuu kana ilaalchisee tooftaalee fi tarsimoo muslimoonni fayyadaman hedduutu jira. Kanneen keessaa tooftaa yeroo hedduu namni muslimaa tokko wayita nama musliman tahinii walitti dhufu itti fayyadamu gaaroommina amantii islaamaa baay'isee haasa'uudha. Osoo namichi musliman tahin san toltuu dhibbata namni muslimaa waa'ee islaamummaa irraa itti hime san irratti waliigalee irraa fudhatellee ilaalchonni negatiivii yookiin ilaalchi gadigalummaa kan inni waa'ee islaamummaa irratti qabu qabxiin hedduun sammuu isaa keessa jiraachuutu mala. Hayyee qabxiilee gaggaarii dhibban haasawaman tana cufa wajjin waliif ni hin galasiin jechuu danda'a. Garuu isinuma musliimoota kanaami shororkeessitoonni isinumaamii fi xaaleeyyiinis warri amantii ganama duraa san irra cochu. Isinuma kanaami warri seefiidhaan amantii babal'ise. Ahaa, warri dubartoota cunqursuus isinumaami. Ahaa, ammaas isinumaami warri dubartii takka wal fuudhus jechuu danda'a. Qabxiilee negatiivii yookiin gadigalummaa muraasa sammuu isaa keessa jirtu tanaatu akka inni bareedina amantii islaamummaan fudhanne isa godha. Sababni kana jechuudha. Yeroo hedduu hogguun nama musliman tahinii walitti dhufu islaamummaa keessaa wanti dogongoraa kasiif hin tahin maali jeetiin ifatti if dura isa gaafadha. Beekumsa hanga qabdu irratti hundooytee fedhu sirriis ta'a fedhu dogongoraas ta'a mee islaamummaa keessaa maaltu naaf ta'uu dhabe jettee yaadde jeetiin gaafadha. Isaas nin gammachiisa akka inni islaamummaa qeequu danda'uufis bilisummaa guutuun kannaaf. Waan fedhe akka dubbachuu danda'us mirga kanneefiitiin waan inni amantii islaamaa irraa dogongore jee yaadu maal akka ta'e isa gaafadha. Eega waan fedhe akka dubbachuu danda'u haalli mijaa'eef booda waa'ee islaamummaa irraa gaafii 3 yookiin 4 gaafachuu danda'a. Gadaalee muraasa dabran kaniin da'awaan dabarse kana keessatti waan hin hubadheetu jira. Kunis namoonni musliman tahin gaafiilee wal fakkaattuu baramtuu diidam waa'ee amantii islaamaa ilaalchisee akka qaban hubachuu danda'eetiin jira. Yeroo namoonni musliman tahin kun gaafii 3 yookiin 4 tana gaafatan gaafiin isaanii tunis gaafiilee baramtuu diidammanuma tana keessatti argamti. Yoo muslimoonni hundi gaafiilee diidamman waa'ee islaamummaa irratti warra musliman tahin hin gaafataman tanaaf sababa quubsaa loojikaa fi saayinsiidhaan quraanaa fi hadiisa sahihaa irraayis ragaa dubbachuudhaan akkasumas kitaabota warra musliman tahin keessaayis waan takka takka ibsuudhaan akkaataa itti deebisan yoo beekan namicha san islaamummaa fudhachiisuullee dadhaban yoo kam xiqqaate jibbansaa fi ilaalcha gadigalummaa ka duraan sammuu nama musliman tahinii keessa jiru san walaba godhuu ni danda'an. Waan kana ta'eef nuti musliimoonni gaafiilee baramoo ta'an diidamman tana beekuun akkaan barbaachisaa tahaa jechuudha. Gaafiileen diidamman baramoon tun akkamis sammuu nama musliman tahinii keessa ka'uu dandeeyse yoo warroonni musliman tahin guyyuu international miidiyaa yookiin miidiyaalee idil addunyaarraa odeeffannoo dogongoraatiin guutamu kanaatu amantii islaamaa irratti akka ilaalcha dogongoraa qabaatan isaan taasisa. Waa'ee islaamaa irratti ololasummaawatu miidiyaalee idil addunyaatiin facaafamaa jira. Gaazexaa yookiin maxxansa idil addunyaa yoo dubbistan barruulee idil addunyaa adda addaatis yoo dubbistan
tamsaasa reediyootis yoo dhaggeeffattan karaa marmaartuu yookiin saatalaayitii televezyiinaatiinis intarneetiinis islaamummaa irratti olola summaa facaasaa jiraachuu isaanii ni argina. Akkaataa miidiyaan islaamummaa itti fakkeessaa jiru irratti hundooyteeti gaafiileen baraman diidamman tun jijjiirama agarsiisaa jirti. Gaafiilee baramoon diidamman gadaa muraasaan dura turte gaafiilee akkaataa yeroo har'a jirru wajjin waladda. Akkaataa gadaa muraasa dura jirurraa jijjiiramanii jiran. Gaafiileen baramoon diidamman gadaawwan muraasaan booda dhufanis tarii jijjiiramuu danda'an. Haaluma miidiyaan islaamummaa tana wayitti fakkeessaa deemuuni gaafiileen baramoon diidamman tunis sammuu nama musliman ta'inii keessa jijjiiramaa deemti. Ilaalchi sammuu warra musliman ta'inii keessa jirus jijjiiramaa deema. Na amanaa dhugaa dubbachuudhaaf antola rabbii kiyyaatiin biyyoota gurguddoo addunyaa tanaa hedduu keessa deemuu dandeetiin jira. USA, Canada, UK, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, South Africa, India, biyyuma feetan hundaa'u yoo deemtan gaafiileen baramoon diidamman tun waluma fakkaatan. Tarii haala naannoo saniitii fi bikka sanii irratti hundaa'ee gaafiileen takkaa fi lama ta'ii daaman jiraachuutu mala. Fakkeenyaaf hara biyyoota lixaa yoo deemtan amantiin islaamaa maaliif dhala kannuu fi fudhachuu dhorkiti gaafii jettu dabalataan gaafachuu danda'an. Garuu gaafiileen hafan diidamman wal fakkaatoodha. Namni muslimaa hundinuu deebisaa gaafiilee diidamman baramoo tanaa akkaa yoo barate fardii takkaa dirqama da'awaa nama musliman ta'initti godhu kan isarra jiru bahachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf yoo qorumsa xumuraatiif qoramtee qorumsa san qabxii gaariin dabruu barbaadde qabxii haalaan dansaa osoo hin taane yoo xiqqaatte qabxuma gaarii jiddugalaa takkaan dabruu yoo barbaadde maal goota? Kitaaba Zaggaayid yookiin kitaaba qajeelfamaa dubbista. Indiyaa keessatti nuti kitaaba Noovni 21 Most Likely Question Sets jedhamu qabna. Tanaafuu filmaanni kee qormaatuma qofa dabruu taate gaafiilee baramoo taate qo'achuu qabda. Indiyaatti kitaaba Noovni 21 Most Likely Question Sets jedhamu ka gaafiilee qorumsa irratti gaafatamuu malaniif keessaa qabuutu jira. Biyyoota hunda keessaa kitaabni kanaa ni jira. Kayoo karaa gabaabaan fixuu feete takkaa'u qormaatuma san qofa dabruu feete si gargaaru. Haaluma wal fakkaatuun deebisaa gaafiilee baraman diidamman tanaa beekuunis yoo xiqqaate daa'ii yeroo hanga tokkoo takkaa'u paartaayim daa'ii isin godhuu danda'a. Yoo nama musliman ta'in san islaameessuullee dadhabde jibbansa takkaa'u diinummaa sammuu isaa keessa jirtu san keessa haquu ni dandeessa. Yeroon inni amma qabu tun gaafiilee baramoo diidamman tana cufaa akkaan deebisu naaf hin ayyamtu. Sa'aan xiyyawaa xiqqoo waan taateef. Garuu intarneeta keessa weebsaayitii teenya www.irf.net irra dheeyxanii yoo laaltan gaafiilee cufaafuu deebisaa quubsaa ibsaa wajjin ni argattan. Namoonni musliman ta'in gariin kakaraarraa maqanii darsa islaamummaa maqaa balleessuudhaaf barreeffaman hunda dubbisan jiraachuutu mala. Fakkeenyaaf tarii garee weebsaayitii farra islaamaa dhaquu danda'an tarii kitaabota badoomina islaamaa irra barreeffaman dubbisuu danda'an. Namoota musliman ta'in kakaraarraa maqee darsa dabalataa kafaallaa islaamaa jiru barbaadu kana laalchisee gaafiilee baramoo biraa diidamta warra musliman ta'in ka iddoo farra islaamaa dhaqanii fi barreeffamoota farra islaamaa dubbisaniif jettu qopheessineefii jira. Sanirraa amma dubbachuu hin dandeenyu. Yoo kutaa ammarra jirtanirraa garatti aanu dabartan takkaa'uu wanti hundi xiqqoo yoo isiniif ife qofarraa dubbanna. Gaafiilee diidamman warri musliman ta'in ka wantoota farra islaamaatii fi barreeffamoota faallaa islaamaa dubbisan gaafachuu danda'aniifis weebsaayitii teenya www.irf.net irratti deebisaan kennamee jira. Sagantaa irraa tanarratti ammoo gaafiilee akkaan baramoo ta'an diidamman tana keessaa gaafiilee ijoo ta'anirraa dubbachuuf yaaliin hin godha. Yoo xiqqaate gaafiilee tanneen keessaa parsanti 50 deebisuudhaaf ni yaala. Gaafiilee baramoo taate diidamman warri musliman ta'in gaafatu tana keessaa ta duraa hubannoota dogongoraa isaan islaamummaa irratti qaban keessaa lakkoofsi tokkoffaan hawaa hunda duraa jiru waa'ee jihaadaati. The first number one misconception regarding Islam, the top of the charts is regarding jihad.